السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو هدا أتت وردفتو حليمة أورتو ويلكم شمارك فوني ونكيسن ولا في كيس تكبد أصلا جن نجين كيسنا كأبو إجا فيديو كيا كارا أكثر ملوكية توجتني ملوكية جتوم بيا أفهم بيا كنتي قومن يوكر رافو يرو جنا بقولو كيستي بكلو ساني جتشودا أكثر توجتمو فيديو isiniif dalagaa jira jechuudha. Raafuun kun baay'ee takka mi'aawaadha. Foon lukkuutti hojjetamaa jechuudha. Akka biyya kanaatti jechuudha. Akka biyya keenyaatti isin hunduu ni beektanii goommanni akkamii akka hojjetamu jechuudha. Nama shonkurtii qopheesse. Inni kun mulukiyyaa jedhama. Afaan Arabiilleen Ingiliffaalleen jira barreeffamni. Inni kun immoo foon lukkuu, inni kun immoo shonkurtii, inni kun immoo qamamii mi'eessituu waan garaagaraa jechuudha. Waan barbaachisu hundaan bakka takkatti qopheeffadhe ruuza wajjin nyaatamaa jechuudha. Ruuzallee affeeluu fi jalqabarraan xumuraan afaan tura. Inni kun zayitii yookaan dhadhaadha yookaan zibdaadha afaan biyya kanaatiin jechuudha. Biyya keenyatti goommanni dhadhaa itti godhamee, dinnichaa itti godhamee, shunkurtii itti godhamee haala ajaa'ibaatiin mi'aawee miire. Akkuma sana asitti illee akkuma biyyaatiin hojjetama jechuudha. Wantoota barbaachisu kana qopheeffadhee mulukiyyaa jechuun isa kanaa jechuudha. Mulukiyyaa hojjechuuf deemaa jechuudha. Wantoota nu barbaachisu isin agarsiisee jira. Egaa wantoota nu barbaachisu kana qopheeffannee gama dalagaa keenyatti dabarraa jechuudha. Nyaanni mulukiyyaa hedduu mi'aawaadha jechuudha. Nama kun asitti shunkurtii affeelee jira haala kanaan akulaallaa jira jechuudha. Qimamii mi'eessituu maajiin wantoota mi'eessituu qimamii nyaataa ta'e hunda itti godhadhee jira jechuudha. Akkuma reefu argitan zibdaa yookaan zayitii mafeetan itti godhuu dandeettanii. Inni kun immoo foon lukkuu qicciramee waan hunda itti godhame qophaa'e jechuudha. Qulqulleessee jechuudha. Kan dhiqee qulqulleessee jechuudha. Maala kanaan bilchaataa jira. Egaa foon lukkuu bilchaatee keessatti immoo mulukiyyaa san yookaan goommana jechuudha. Mulukiyyaa namoonni hin beekne maal inni jechuun ni mala. Afaan biyya keenyatti goommana yookaan raafuudha. Haala kanaan egaa dijaajiin yookaan foon lukkuu bilchaatee booda itti naqanii jechuudha. Maaliif mulukiyyaan dafee bilchaata? Foon lukkuu xiqqoo ni tura jechuudha. Xiqqoo foon lukkuu bilcheessinee geessinee ittiin mulukiyyaatti naqna jechuudha. Yeroo bilchaate amma akka amma qal'ata fakkaata yookaan haphii fakkaata jechuudha. Qal'ate fakkaata yeroo bilchaate furdaa ta'a jechuudha. Amma yookaan laaloon kana bishaan itti guddate fa'aa fakkaata jechuudha. Inni yeroo bilchaatu amma reefuutti naqee waan ta'eef yeroo bilchaatu kun amma haala kanaan amma bilchaatee jira jechuudha. Reefi yeroo bilchaatee san qal'aa fakkaataa jiru. Amma kun bilchaatee haala kanaan furdaa ta'ee jira jechuudha. Akka ruuza wajjin nyaatuuf nama mijaa'u jechuudha. Biyya keenyatti immoo buddeena nyaatama. Akkasuma kana fakkaata akkaataan itti hojjetama isaa isiniin jedha. Asitti immoo kabsa yookaan ruuza fi foon lukkuu hojjetaa jira. Yoo jireenyi biyya namaa itti bu'aara isiniin jedha. Wanta akkoo miti. Hedduu barbaadanii akka biyya keenyatti nyaata takkaa miti nyaata hedduu barbaadanii kana fakkaata nagayaa nyaata turaa viidiyoo biraatti ol deebinutti baay'ee hordoftoota kiyyaa nagaan.